ani ka jedhu jechuudha. Namni baay'een keessan jechuudha like waa'ee Kadir Martuutu jira, waa'ee baluutu jira, waa'ee baluuti minaan koottaame cikaalii takka walitti rukunnee wal bira haa tarru guys. Like nu hundaa yutari nu fayyadu noolu jedhee waa yaadu fi waan san yookaan immoo waan amanuu fi nu hundaa nu fayyada jedhee waa yaadu fi gale rakkoo Kadir Martuutirra illee naasofna waan Jawaarirra illee naasofna waan mararraayyuu naasofna guys har'a jecha okay. ما جتت نمني يادو في ولت قبو في يادو في ولت غرف وان انتاني ربصر ريتشو شي قال تو كسن كبرا مو ام ايش اسر راسين اي قال مي وان كدير مرتو تر راسين اي قالو كدير مرتو بايزوي حق دبنامي كدير مرتو جچو كدير مرتو اورمون اكما جرتون كدير مرتو غرغاروف لفاكات akka Kadir Martuu dhukkubsatee hospitaala jira jedhameen namni martuu tokko konkolaataa binnaaf jedhee tokko immoo mana yaalatti alchifnee biyyatti galchinaa jedhe. Jidduu tanatti abbaan Oromoo jabaan tokko abbaan qabeenya Oromoo cimaan tokko as bahee fiigalee yaalii isaatiif anatu jira waan cufaa mileena takkallee yoo taate maal jedhe mileena takka Kadirii waan gootu because rakkoon Kadir maaliif waan kana kaasuuf baay'ee of course wanti kun nangalchu nalleen ilaalu garuu immoo dhimma kana kan irraa haasayaa jiruuf akka Oromoon irratti mari'atee akka Oromoon irratti dubbatee waan kana gurbaa kana furmaata godhuuf irratti haasayaa jira jechuudha. Kadir Martuutiif jechuudha isinii gale amma Kadir Martuu erga akka inni Oromoof qabsaa'e akka inni biyyaaf sabaaf qabsaa'e jechuudha sii gale. Isin hundi keessanuu waan laaqanaa nyaatanirraa waan arbaataaf laaqanallee karabbisitti dandeesse immoo waan birallee godhaati. Kadir Martuu kana jechuu akkaawuntii biyya keessaa banaati. Isinii galaami rakkoo Kadir jechuu. Kadir yoo rakkoo kanaa olii kabiraa hin qaba jette abbaan yaaddu yoo jiraate immoo abbaan rakkoo kanaa olii Kadir qabu beeytu yookaan immoo himuu dandeetti as baata. Sii galaami Kadir Martuu amma uummata akka godhaa guys. Okay? Kadir Martuu jechuudha guys akkana godha. Kadir Martuu jechuu akkaawuntii bana akkaawuntii biyya keessatti illee warra Ameerikaa illee goofandimii bana. Hundi keessanuu jechuu Kadir Martuuti. Achi booda rakkoon Kadir Martuu rakkoo faayinaansiiti rakkoo kararraa baduuti Kadir Martuu jechuudha. Isinii galee kararratti haa deebisnu. Kararratti deebisuu jechuun Kadirin Oromoon agana baay'atu kun hordoftoonni Facebook fi TikTok isaa bichaan osoo qarshii kuma takka kennanii Kadir miliyoona baay'ee argata. Miliyoona 15 sii galee mana takka Adaamatti yookaan Finfinneetti bitaniif Kadiri. Konkolaataa dizaayirii takka bareedduu wayii ilaalanii bitaniif haara. Sii galee tayoo manaa gadi ba'u ittiin gadi ba'u tayoo inni ol deebi'u ittiin ol deebi'u. Ijoollee isaa ta'e inni dhale. Intala isaa ta heerumte ijoollee dhiiraa immoo ta Kadir tokko ka haadha biraa tokko ka warra soddaa tokko ka achi jiru kanniin kana bakka takkatti walitti qabanii fi intala takka itti fuudhanii mana tokko keessatti yoo gadi gale yaanni isaa marti sabaasabame bakka takka ta'a achi boodarraan akka harraagessaa Facebookii kanarraa nutti hin iyyuu sii gale adabatee mana tokko mana isaa keessa gattaa'a jechuudha. Achi boodarraan sirba isaa itti deebi'a. Wallee takka gadi lakkisa bakka isteejiiwwan garagaraa jiru walgahii mootummaa jiraatu wanti feetaa jiraatu Kadir jaarsa kana booda shaqqalatee nagayaan jiraataa jechuudha. Jimaa gogaa biyya Ingiliizitti qabu kanarrallee immoo an dhugaa dubbadha baay'ee sii galee jibbaa akka isinitti hin fakkaanne jimaa jiidhaa biyyaasa yoo qame Kadir nagayatti aana. Sii galee calqabuma dhiifamallee naa godha garuu nama guddaadha yaadataan Kadir ilkaan dhaabuu hin qabne hin turreef sii galee Kadir Martuu keessa maraache jaalala biyyaa fi saba ofiitiif inni qabu malee waa bareedumarraa maraate mucaan kun bareechisu jettanii fuutanii ilka itti dhaabdan. Sitati kunuyyuu dogongora so akkas godhaa jechuu kanatu ta'uu fi qaba Kadiri
maali fi arku jirtan bakka mucaa kana rakkoon isaa akkuma gosa gola nurraa faga no jechuun kiyya kama dhugaa rabbii jechaa jira bar wallahi isin gale commenti keessan baay'ee gaisa gamma argaan turre amma natti ol baase facebookin jechuu kana waan taateef jennaan rakkoon Kadiir rakkoo faayinaansiiti si gale rakkoo ijoollee isaanii yaada biyya isaanii yaada waan baay'ee yaadaa jira bakka Oromoon harkaanuu keessaa walitti qabdee itti fuutee Kadiirin si gale biyya galchitee manatti galchu Kadiirin finish dhumate si gale gaafa sanni cal'isallee gaaf san qalbiin isallee fayyaa argatti si gale imagine Kadiir an Oromo biyyi teessa Oromiyaa sabni kee maali Oromo namni jechaa ture sun nama baramtu de Harargeen duuba jira yoo natti dubbattan jechuu eegale miskiin dhuguma yaadataan akka ilmu Oromo Harargee tokkotti galata sibichaa fi miti baay'ee weellisaan Oromo rakkataan Oromo hiyyeessi Oromo ka yaadataan biran dhaabanne hin jiru si galee because yaadataan amma yookaan ka Harargeeti miti yookaan ka abbaa isaati miti yaadataan ka sabaati ka biyyaati sa'aatii taneetu namni tokko ogguu faayinaanshaali ofii isaa dandahee maatii isaa dandahee iddoo dhaloota isallee dandahee ogguu mul'ate sadarkaa biyyaatitti namni sun ka biyyaati malee yookaan ka gosa tokko yookaan ka ganda tokko binaamin bakka mucaan wanni Kadiirin kan hunda haasoysiisaa jiru masmara keessaa bahuudha Oromo koottaa Kadiirin masmaratti deebisna wallahi awwaan kana baay'ee Kadiirii waan yaade fi Kadiirii waan dhukkubsadhee fi malee like Kadiir eenyu kiyyalleen tuqu ammoo nama takka jira si gale yeroo Kadiir Jawaarin arrabsu faa warri dhuftanii achi irra baatanii sababa Jawaar Kadiirin arrabsitanii jirtan si gale Jawaar sabaaf dalaga arrabsamuu qaba qeeqamuu qaba gorsamuu feetan dhukkeen irraa kaasaa hidhee bar isin maaltu isin cinqe isin gale so an komiin qabu Kadiir irraa Kadiir yoo barbaade akka gaaf kaan jedha san warra harusii akka nuuni jenne malee Jawaarin dhukkee irraa kaase abbaan feetan jechuu isin gale namni kanaa Jawaar jaalatu waan jiru natti hin fakkaatu garuu Jawaarin dhukkee irraa kaasi amantii Jawaarin tuqin ganda Jawaarin tuqin yeroo san balatu samii sitti rooba laal si galaami balaan samii sitti roobdi gaafsan si gale so ganda namaa tuquun gosa namaa tuquun amantii namaa tuquun kuni gadi galummaa si gale inna akkasi addisu waayimaa faarfata addisu waayimaa jechuu warri peentallee jechuu deemtanii Kadiirin jala achiifachi yookaan ebaluun jala gara siyaasaa jala deemina deema warri peentallee addisu waayimaa gargaara albam isaa ka faarfannaa eebbisiifataa jira waan taatefu dhaqaatii caarataan irraa bita addisu waayimaa san sirritti nama afaan Oromootiin faarfatee even akka amantii biraa afaan Amaaratiin faarfatee manaamina Amaaran goone akka Oromoon afaan ofiitiin faarfatu akka Oromoon afaan ofiitiin waaqa kadhatu nama konfiidensii hordoftoota amantaa Pheenxee Oromootitti hore jechuu namoota akkasii san jabeessa utuba of dura tarkaanfachiisa isinii gale warra gurbattii urgeessaatu jedhanii mahayyimii warra waaqeffataa santa Pheenxellee kiristaanallee islaamallee arrabsisan namoota gadi galoo akkasii sanniin san ka isin gadi qabuu dandeettan yoo nama akka addisu waayyimaa kana bira dhaabattan cinaa dhaabattan deeggartan jiraachuu keessan itti garsiiftan gaafa san sirritti kabajaa argattan jechuu jaalala qabeetti fuudha Kadiir meeqa jaalata yaakee Kadiir yoo xiqqaate dubartii jaharraa ilmaan jaha qaba Kadiir martu jaalalli hin qabu si galee kana waan taateef jennaan amma Kadiir masmara irratti adeebisnu warri goofandimii bannaan nama Harargee malee namni biraan bunu ittanii Kadiirin duwwaa gootan sun laal shuf waan tokko sitti isinitti hima baay'ee gadi qabesitti maa gadi qabaana dhagaya waan kana jechuudha namni Kadiir martuu fuudhee gandatti gadi galchee jechuudha akka gargaarsi Oromoo isaa godhamu akka wanti Kadiir barbaadu hin godhamneef godhe tokko falmataa Ibroo tokko Caffee Raammisi tokko immoo Caalaa Haashim
diimaa labuu jechaan beeytan natti fakkaate warra labuuti diimaa labuu Waashingtan jiraata nama ijoollee Harargee nama jabaa baay'ee hiriyaa kiyya garuu isaantu Kadiirin fuudhanii Kadiirima guddaa gaara gahusan Kadiirima Oromoon cufti ka nyaataa jiruuf ka dhugaa jirullee hogguu Kadiiritti dhufe gatee lafaa itti ol ka'uuf san garte Kadiirima jabaa nu beeynu san Kadiirii dadhabaa gandaa godhan. Inni fayyaan qabu isaan immoo fayyaa isaa irratti immoo fuudhanii itti taphatan arkite kanaatu qaany yaa jarana. Shame on you guys. Wallahi. Badam shame. Nama Kadiirin ga'u. Okay. Waan ati barbaadde cufaa'uu naatu jira erga jedhe yaadataan bar biyyatti galchee Kadiirin jechuu. Si galaamiti Kadiirin akkuma gaafa duraa Oromoo isa qarqaaruudhaaf lafaa kaatee itti fiidee namni tokko osoon hafin waa cufti isaa dhakaa mukaan lafaa ka'ee Kadiir jee Oromoo sagalee takkaan Kadiir irraa awwaatti ijoollee Harargee ta miidiyaa gubbaa afaan banaa jirtutu nama akka Carfee Raammis nama akka Falmataa Ibroo faatu fuudhanii Kadiirin gandatti gad deebisan. Feetu amanii feetu kafari dhugaan kana. Naanif Kadiir jechuun bar Kadiir jechuun bar mee Kadiirin baale gaafa dhayte mee simannaa akkamitti sii godhamee jiin gaafa dhudhaqi. Mee Kadiirin gaafa gimbii Wallaggaan dhayte simannaa akkamit sii godhee ummanni jedhiin. Kadiir martuuti. Haacaaluu fa'aa hojii gaafa Wallaggaan dhaqan gaafa eessa fa'aa dhaqan kitaaba eebbisuu Wallaggatti eessatti yeroo deeman san mee Kadiirin ummanni Oromoo kutaa garagaraa simannaa akkamii sii godhe jedhaa gaafadha. Stiil hagar allee Oromoon ni jaalatan because mucaan kun nama ijoollummaa keenyan sii galaa miti sirbaan dingilii gurra ijoollee Oromoo hunda namni fudhate Kadiir martuuti. Osoo sirba aadaa takkan hojjetin sirba ambayyaa qofaan dhufe sii galaami shimalaa fi maasiinqoo jinnii kana lafa keessise nama muuziqaa Oromoo ammayyeesse baay'ee dijitaalan kaaseettan namni maxxansiise Kadiir martuuti. Weellisoota Oromoo keessa jalqaba. Mucaa hagana gahu kana mucaa superstar kana fuutanii nutu siyaalata nutu maal si godha jettanii even Facebook irrallee live irrallee bahee akkin nan argeetu naa jira jettanii gootan mee isa fayyatutti jira isin maa itti taphattan yaa gadi galoodhan wallahi itti gaafatama seenaa jalaan baatan ijoolleen Harargee warri namni baay'een barni sodaata baay'ee anjibban qabu ani yoo feete an daa'imummaa kiyya kaniin itti of baradhe eessa oggunaan jette darradhawa malka jabduu jechuu bakka Kuubaa Kaambii jedhamu siigalee ani ijoollee faras magaalatti guddattee dhalatte okay siigalee still fira qaba siigalee kana jecha atiifin illee bakka takka laayivii jirtanii kam laallaa akkasitti tole laali garuu garaana nyaatee laayivii inni gubbaa jiru sanirraa an garaana nyaatee Kadiiri wanta huf dhabnaan dhufee asiin laayivii seen yaa Oromoo namni cufti jechuun namni asirra jirtan kun boohun keessa nafu hogguu Kadiir kun waa ta'e yaa jaran warri itti dhihoo jirtan ammaan tana Kadiirin dhaqaatii Kadiir martuu harkaa bilbila isaa harkaa fuudhaa waan inni dhabee fi waan inni harkachuu barbaadu gaafadha asiin ummatattiin baha koree dhugaa qindeessati namni kun Kadiir martuutii bar laal yoo nafaa baramma jechuu akka teessee biyya ormaa keessatti maraattuu ka'e biyya galtaa kana gochuudhaaf mootummaa amma jiru kana wanta jechuudhaaf Jawaarin arrabsuu qabdaa jedhanii Jawaarra dulchisaa jiran miskiin garuu wanni sun akka jalaa waa balleessuun beeyin inni sii gale so warri Facebook irra jechuu ofii qansiraa teessan qajeeltanii shakkalattan Caffee Raammisii fi Falmataan namni Kadiirin gandatti gadi galche namni Kadiirin onnee ummataa keessaa baasuuf taaggalaa jiru isinii irraa dhaabadha. Gurbaa miskiina kana yaa aboo dhiisa rabbii jedhaa dhiisa wallahi dhiisa Kadiirin jibbisiisaa jirtan akka malee Oromoo Kadiir jaalattu namni jibbisiisaa jiru
ijoollee feemasoota nuti akkana nuti maarroo jettee Facebook fi TikTok kanarraa lafa dhiittu garuu Kadirin onnee sabaa keessaa baasaa jirta. Siigale. Laal jecha Kadirraan inni meeqa dubbataa Jawaarin akka fedhe haa cafaqu Kadir. Tokko sababni maraachuu Jawaar Kadir. Sababni akkatti aaruu Kadir. Sababni waa ta'uu Kadir kun barka dhufe calqabuma Jawaarin arrabsurraayi. Yoo yaadattan Jawaarin arrabset siigale warri olii kun dadhabni ofirraa ganda olii kana jedhet utaalee yaadattanii dubbiin Jarmanitti dhiifama gaafate san ummata duratti as bahe Jawaarin arrabse gaafa Jawaar irratti itti duulan Kamaal galchuutitti eegale. Arrabalaw asumasik shamarran Arsii yoo gudeede ammaan rakkoo qaba jedhe garuu tarii wanni sun shamarran Arsii yoo gudeede jechuun isaa sun yoo shamarran Arsii fuudheetiin irraa ilma dhale jechuu barbaadee na fakkaata garuu inni makee ritiif dubbate warri Feesbuukii kanarraa dubbii toroggomu jira jalaa fuudhanii waan hin taane toroggomanii jilbiiffatee dhiifama gaafate siigale aboo mucaa fayyaalessa kana Oromoof deebisaa yaaki Oromoo deebisaa mucaa kana Oromoof deebisaa fuutanii mucaa kana gandatti keessaafuu gadi bakka Kadir bar bakka an ilmata darii maal fidduuf deemtanii maal fiddan jechuu malee homtuu nafne Kadir. Wallahi. Siigale so kuni waan hamaadha guys. Waan hin taane irraa dhaabadha Kadirin deebisaa ummataaf sinii gale kana waan taateef jennaa warri sobdanii yaalinsa keetilleef yoo biyyattis galuu feet yoo maalis taate nutu sii jira jettanii sunillee hin kijibdanii amma arkine gurbaa kana amma goofandimii bana warri biyya keessallee akkaawuntii bana chaalenjii eegallet Kadiri miliyoona 15 walitti qabneefit achi boodarraan mana takkaaf makiinaa takka binneefi Kadirin biyya galchinee ijoollee isaa walitti qabneefi mana takka keessatti intala takka itti fuune kana booda adabadhu taa'ee jedhaniin finish achi booda jechuu akkaawuntii isallee limiitii irra kaa'an waan jimaatirraa kan hafe malee asbeesaa ji'atti guutuu namni bitee manatti kaa'uuf achi booda waan jimaa qofa sababni illeen Kadir qarshiin fixa miliyoona takka warra itti kennite Oromoo rakkattee deemee warra karaa cinaa taa'utti 10,000 itti hiree biraa deema siigale. Kanaaf jennaan Kadirin sagantaa baasanii fi akka mi'aa mallaqaa akka inni arku namni akkamitti akka dalagataa jiru waan mara itti garsiisuu feesisa siigale. So Kadirin kana godha. Okay guys. Wanni Kadir kana ta'uu qabdi. Kara Jawaarin immoo Jawaar siyaasa isaa itti muddaa jira haa itti mudduu jenna. Gara Andu'aalamiin immoo masarat dhaaballee 90 taajjabnet 40 garafnet hunda isii takkaan bakka jarra dhukkee jalaa ol kakaatetti dhukkee jalatti deebifnee jirra waan taaneefu kana mootuu keessa seennee waan isinitti taasifnu hin qabnu jechuudha. Andu'aalam urjii Oromoo abbaa sagalee kiilolee bineensa waltajjiiti Andu'aalam jechuun waltajjii gubbaa dhaabdee Andu'aalamiin ittiin saalfattu bakka Inshaallah ma xaasaa lamallee ati walitti hin dhoofne Andu'aalam sagalee isaatiin lafaa kaasee si bacarsiisee istrasii si keessa guute si keessa haqee si biraa deema. Mucaa kanallee Oromoon baraaruu qaban jechuudha. Siigale namni Ali Birraa jaalatu namni seenaa Usmayyoo Muusatiin dhaadatu namni eebbisaa addunyaatiin dhaadatu namni Hacaaluu jaalatu Andu'aalamiin kabajuudhaan mirkaneessa jaalala isaa san jechuudha. Yookaan akka Kadir baanu effordii sitti fayyadamna jechuudha. Yookaan jechuudha. Siigale ansamaam lafeen Usmayyoo Muusaa dhiigni eebbisaa biqilche Hacaaluu dhiigni ka isallee 1000 biqilcha warra kaayyoo dhaaluu jedhami akka Andu'aalam jedhe sani jechuudha. Kanaafuu Andu'aalam dhaaltuu kaayyoo Usmayyoo Muusatii fi eebbisaa addunyaa akkasuma ka Hacaaluuti nama dhiiga Hacaaluutiin biqile Andu'aalam jechuun jechuudha. Kanaafuyyuu gurbaa kana akka jabeessu akka isa tumsu siigalaami akka haqa jirtu isarraa akka sabaatitti gatteenyee dubbisu siigala Andu'aalam yoo nama taate Andu'aalam nama tokko garuu waan sabat dalagaa jira siigalaami jaarsotiin biyyaa abbootiin gadaa
weellistoonni dhageettii qabdan hundi keessanuu jechuudha. Aayinaa weellistoonni akka ittiin haaftan hin beeka. Warri naannoo isaa jiran hundi isaaniitu ijoolleen akka itti hin haafan ni beeka. Garuu mucaa kana dandeettii isaa Rabbitu kenneef. Rabbitu ol isa qabee isinillee ol daggafaatii bakka yaada isaa saniif bakka sabni ittiin hawwisan akka inni gahu godha. Beered. Kanuma achi boodarraan akka weellistoota durii san jechuu sii galee akka Umar Usleeman faa, akka Daawitee Mokonnin, akka Mahammad Sheekaa, akka Mahadii faa. Sii galee weellistoonni durii bar. Biqilaa Guyyootaa faa, Raayyaa Abbaa Maccaa faa mee gaafadha akkamitti isteejii hojjettan jedhin nama surree haaraa qabu tokko uffata isaa san weellisaan tokko ittiin sirbee dhufe kabarallee godhatee ittiin sirba. Haga kana even kophee fi kofoo walii liqeessaa turte weellistoonni durii. Taammaa garuu wal jala deemtee galtee tokkotti galteef waan tokko muudateen jala deemtee ajandaa warra sooshaal miidiyaatii feemasii itti aantutti kennitee maqaa wal busheessiti, wal xureessiti, wal balleessiti. Diqaaltota weellistoonni amma. Sii galee tokkummaa nutti sirbuu minaamin aadaa Oromoo bareedaa sirburra isinuu aadaa Oromoo bareedaa gattanii jirtanii bakka takkatti dachaa wal mari'adhaa. Yoo obboleessi keessan rakkate yoo inni waa isa mudatan mudaa isaa san akkamittiin akka bira dabarsitan akkamitti akka keessa tartan wal mari'adhaa gattaa ati nutti gakkoota. Dur dhaaba siyaasaa dadhabne amma weellistoota Oromoo dadhabne hunduu garagara fiiti mataan ilmaan haadha dachaa bakka takkatti akkasii Kadir Martuuti manaa konkolaataan haa bitamu biyyatti haa galfamu. Andu'alam Gosaa mootu araarri bu'ee jidduu kanatti ololli dhaabatee nageenya argamu isteej irraa nu haa bashannansiisu jennaa xumurre laayivii keenya karraa abbaan kanaa mormii qabaatte immoo as bahe akkana.